walittin dhufini Odoon saayibimta Andu'aalam maa Oromoon soba artistoonni kana beekun hin jiru. Obboleettiin maa gadi baaniin dubban dhugaawoo barbaadan. Asbaas maqaa caalaa maalifan baasaan maalifin baasa mee obboleettiin footoo kana posottu Andu'aalam dura micayyoon tun jaalallee qabdu sanna maqaa isaa yaamtu gadi baatee in qabdu Andu'aalam irratti jammartee jedhu mee artistiin tokko gadi ba'ee kanaafuu suuraan nama biraa sodaataniiti nama gosa hin qabne nama iyyuuf hin qabne irratti ulee baay'isa Oromoo sobduuwwan haadhalaawu micayyoon tun karaa dura ilaa ani isinitti hima viidiyoo nama saalfachiisu jalaa. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota biyyaa yoyyaa harka fuune siniin jedha. Waa'een Qananii fi waa'een Indaalem jechuudha. Dhugaan jiru kanadha. Masfineen dubbataa jira jechuudha. Kanaan dura akkuma yaadattanii hoteela Qananiisaa itti jechuudha. Indaalemitti tokkoseetu ture jechuudha. Maqaa sanatti nimtanii itti tokkosee otoo hin ajjeesiin saatee jechuudha. Eenyudhanni gurraacha maqaan na jalaa badee yaa rabbii koo. Innaa kanaafuu jaalalleen Indaalem dura Qananiin kan jaallatte artistiin ishii jaalattu sun birrii akkaawuntiitti galchee viidiyoo san nama viidiyoo san ishii as faraarra'u dhaqee qaqqaqqate kan artistoonni Oromoon beekani maan dubbanne gadi baanii. Innaa Caalaa Bultumeedha jechuudha. Caalaan Bultumee akkuma beekamu gara miila jalaatti qabee Indaalem gizee takka shuguxiidhaan rukutee ture. Uummanni Oromoo akka aadaa fi akka sirna isaatti jechuudha kan Caalaa Bultumee fi Indaalem araarse jechuudha. Isheen immoo jaalallee Caalaa Bultumee turte amma immoo Indaalem jechuudha. Kanaan durallee intalli kuni akka Masfin jedhutti viidiyoo nama jechuun viidiyoo qaama saalaa ta'uu danda'a kan gadi ba'ee viidiyoon gadi ba'ee jaalalleen ishii Caalaa Bultumee otoo Indaalemin jaalatiin dura Caalaan Bultumee viidiyoo sana birrii kaffalee namicha viidiyoo kanaan ishii sodaachisaa turellee dhaqee reebee dhaqee humnaa ol reebee jechaati jira jechuudha. Miidiyaa warra Abashaa halkanii guyyaa lakkaa obboleettii intalaati jechuudha. Mucayyoon kan mammadooftee bilbila ishee keessaa reef arganii poosti godhan jechuudha. Intalli kun Qananiin erga Indaalemitti heerumtee osoo hin taane durallee yeroo meeqa reeffamtee turtee yeroo meeqa garafamtee turtee madaan kan Indaalem biraayyuu osoo hin taane kan osoo Indaalemii walittiin ofiin reebamte baay'ee ture. Haatiif abbaan maa callisan yeroo sanaa yeroo wanti tokko waan isiniin jedhu beektanii ምን እንደምለው ማለት ነው አንድ ሰው አንድ ጊዜ ሲደባደብ ማለት ነው እዛን ጊዜ ወጥቶ ከተናገረበት ራሱ ላይ ይቆጥባል ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ ሰው ጋር ይጣላል አይደል? ባትናገር ከቆየሽ ወይም ደግሞ ተናግረሽ ከቆየሽ ምንድነው የሚባለው? ተደጋግሞ ድርጊቱን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ መጀመሪያ ጊዜ ማን ነው ደበደበው? ሲደበደብ ለምንድነው ዛሬ ኢትዮ ከሷ ስልጊ የተቆሳሰለ ፊቱን አውጥታ ፖስት ስታረገው እዛን ጊዜ ለምን ወጥቶ አይናገሩኝ ነበር? መጀመሪያ ጊዜ ስትደበደብ ማለት ነው። እሷ ምን ነው ራሷን ችላ መቀመጥ አትችልም እንዴ? ነገም እኮ ትዳር ይጠብቃታል፣ ስንት ነገር ይጠብቃታል። ይሄም ያለችው ይሄው ከመሃሉ ነፍሱን አውጥታ የራሱ ነፍስን አጥታ ይሄው ቀራች ማለት ነው መንገድ ላይ። መጀመሪያ ራሷን ካከበረች ወይም ደግሞ ኦቶ ኦፊሺቲ ኦፍ ከበጄ ኦቶ ኦፊሺቲ ቦርማልቱ ነኤገተ ጀቴ ኦፍ ከበጀቴ እንተለካነ ሰሬን ጎዳ በጠላትኛቱ ጀቹዳ ጫላ ቡልቱሜ ዮተ ኢሞ akkuma hundi keenya beenu
caalaa bultumee kanaan durallee nama wayii galaafateera biyya hambaa keessatti jechuudha. Kanaafuu inni qola namarraa hin qabu, godhuus danda'a, godhuu dhiisuus danda'a. Isinii galee kanaafuu indaalem yakka kana keessa harkan qabu jedhe masni mucaa kootiif naafaa kaa'u, dhala kootiif naafaa kaa'u. Gochi kun gocha sirriiti jedhee namni ilmoo isaatiin hin kakatu jechuudha. Yookiin immoo ilmoo koo jedhee akkasitti hin kakatu jechuudha. Kanaafuu dhugaan jirtu caalaa bultumee bira jirti jechuudha. Dhugaan jiru kanuma jechuudha. Caalaa bultumee bira jira. Mee dhaggeeffadhaa sagalee kana. Oromoo akkanaa wajjin jiraachuurra du'a namaa wayya. Ana micayyoo ta'etu yaa godhu carraan kun. Dhugaadhaaf hin dubbadha. Micayyoon tun mee fiqiranyaa eenyu turte kanaan dura? Maaliif hin dubbanne artistoonni beekan? Maa rokatu? Maa obsu? Dhugaa. Eenyu wajjin turte mee qoradhaatii eenyu ture Andu'aalem dura artistii tana ጓደኛ eenyu turte? Artistiidha innis ጓደኛ artistii Andu'aalem eenyu wajjin turte? Maaliif dhugaa namaa dabsan? Namni gosa qabu, namni tufoozoo qabu, maqaan isaan qabu. Namni tufoozoo hin qabne haqaan awwaalamu. Akka masfaneen asirratti jedhaa jirutti caalaa bultumee jechuudha. Inni maqaa isaa dhaallee hin jiru ifama. Caalaa bultumee maqaan isaa dhahamaa hin jiru. Yakka kana kan hojjete isaa. Garuu immoo har'a inni bakka deeggaraa mootummaa fi abbaa qabeenyaas ta'uu danda'a. Hin beekamu biyya sana keessatti maqaan isaa ka'aa hin jiru. Isinii galee indaalem immoo namni isaa dubbatu hin jiruu fi isarratti asii dhiibaa jiranii. Dhugaan jirtu jaalallee shi isa hammaa osoo hin taane fiqiranyaa የመጀመሪያ ሚስት ያለ ሰውየው ማለት ነው። caalaa bultumee akkuma beektan daa'ima sin qaba. Niitii intala warra soddaa fuudhee jechuudha kan inni of jalaa qabu. Ishee mana godheetu jechuudha. Kan inni akkasitti intala ishee kana faana hanga birrii miliyoona lamaatti kan inni akkaawuntii mucattii irratti dabarse jechuudha. Ati na faana bullaan kanan siin dabarseedhe. Ishiin gaafa dhattee bultuu dogoggoree birrii sana dabarsee birrii sana naa deebisi jennaan diddee lubbuun ishii kanatti ta'uu danda'a kan ba'e hin beekamu jechuudha. Isinii galtee miti dubbiin. Kanaafuu dhugaan qananii indaalem osoo hin taane caalaa bultumee harka jirti jechuudha. Rabbi dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhe Oromooni. Hundumtuu osoo beekuu dhugaa ukkaamsee indaalem irratti rabarrabaa jira. Indaalemis immoo dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhanii. Kanaafuu dhugaan isaa ammallee haa baatu. Warroonni immoo dhugaa kana of harkaa qabdan lubbuun mucattii tana namicha kana harkatti baate ta'e nama biraa baasise ta'e osoo beektanii zim jettanii ilaalaa jirtanii dhugaan indaalem sinaa gaafatu siniin jedhaan artistoonni jechuudha. Kanaan durallee osoo beektanii osoo waa hunda beektanii Hacaaluu Hundeessaa dhugaa Hacaaluu Hundeessaallee uwwaaltanii deebitanii ammas immoo dhugaa indaalem kana otoo beektaniiti indaalem diinaaf dabarsitanii laachaa jirtanii jechuudha. Innaa kanaafuu dhugaan sin haa gaafattu siniin jedha. Dhaggeeffattoota koo fi kabajamtoota koo dhugaan jiru kunoo ganaa gadi ba'aa jira. Inshaallah gadi ba'an siniin jedha. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana hanga dhumaatti. Obboleettiin isaa gadaa baatuti. Mee miidiyaa irratti yaamati. Andu'aalem dura artistii keessaa jaalalleen qabdu kanaan dura shubuxiin itti tokkosamee too hin saatamne haa jedhamee maatiin gadi ba'e. Reebichi kun isa duraa ta'uu danda'a jechaa jirtaa miti ree? Ta'uu danda'a. Kanas ta'uu kaleessas ta'uu hin beeku. Garuu micayyoon tun reebamuun har'aa miti. Andu'aalem biratti bichaa miti. Kan duraa callisanii kan har'aa maa bo'an. Har'as Andu'aalem wajjin odoo jirtu rakkoo baay'ee jira. Amma nuyi akka Oromootitti waan nama salphachiisuus waan nama saalfachiisuu irratti miidiyaa irratti gadi baanee dhugaa qabnu dhugaa beeknu dubbachuusi wal arrabsiisuu ta'aaf zimdin
maybe artistoonni biraatis kanaaf akkamitti enneet maatii wal saaxiluu ta'a jedhee callisee taate jedheetiin naman artistoonni beekanis garummoo akkanatti arraagabamee odoo dhugaan beekamu nama tokko awwaalanii dhugaa nama bira ani micayyoon tun waaqayyo lubbuu shiyaamaa garuu akkanitti dhiyaadhee beekutti seenaan ani beeku jira seenaa gwaddeenyoonni isaa beeku jira ragaan jira maatiin hin beeka akka waan Andu'aalam irratti jaalallee calqabaa taate saniin dura jaalallee ishii wajjin jiru keessatti rakkoo akka qabdu namni odoo beeku kana dhoksanii akka waan Andu'aalam biratti micayyo ila ani Andu'aalam odoo micayyoo tana hube jedheetoo amane Andu'aalam harka kennee tananiyya ani nama Andu'aalamis micayyoon tunis anaaf akka nama Oromoo akka nama tokkootti isaan beeka malee foon kootii muti marrajaa namni ka artistiin biraa kanaan dura jaalallee ishii kan ture shubbuxitti tokkosee kan saati yoo waan dubbadhu kuni dhara ta'ee mucaa koo naaf haa ta'u jettaa እና akkasii dhasiniin jedha kabajamtoota koo fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa yoyyaa harka fuune siniin jedha inna dhugaanii qananii fi dhugaanii Indaalem kana dhasiniin jedha Indaalem dhugaa qaba Indaalem yakka takkitti hin raawwanne tokkoffaa yakka kana muluu kan ofirratti raawwate hintala intalli majammaraa dhaabbata tolchachuu qabdi yookaan immoo Indaalem nama goddanyaa qabuuti goddanyaan Indaalem ishee ture otoo beekuuti jechuudha kan inni nama biraa faana osoo jirtu kan inni dhaqee jaallate namni caalaa bultumee beektan immoo caalaan bultumee hilli kanyaadha hillikii qaba siniin jedha innaa kanaafuu ofiis galaafachuu baatu nama biraa kan galaafachiise isa ta'uu danda'a kan jedhamu shakkiidha siniin jedha kanaafuu viidiyoo lammataatiin akkuma walitti deebinutti turtii gaarii siniinaa ta'uu dhugaan hin qallatti malee hin cittu siniin jedha dhugaan haa ba'u dhugaa mucatti sanaas haa ba'u dhugaan Indaalemis haa ba'u namni yakka kana hojjete yoomiyyuu taanaan inshaallah lubbuun intala kana karra rabbii isaan dabarsu siniin jedha kanaafuu turtii gaarii sinii haa ta'u warroonni argitan viidiyoo kana sheer laayik kooment gochuudhaan na jajjabeessaa na bukkee dhaabadhaan siniin jedha baay baay